dhibeen xannacha gadameessaa dubartoota 75 haga 80 ta'an mudachuu akka danda'u qorattootni gama fayyaa ni ibsu. Dhibeen kun mallattoo osoo hin agarsiisin turuudhaanis beekama. Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti xannachi gadameessaa ulfaatina garaagaraa qabu wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin yeroo garaagaraatti akka baasamaa ture dhaga'amaa ture jira. Torbanuma lama dura hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti shamarree waggaa 22 tokko irratti yaalii baqaqsanii hodhuu ogeessotni ulfaa fi gadameessaa hospitaalichaa taasisanii turan. Kanaanis xannacha kiiloogiraama 18 ta'u baasaniiruuf. Sadarkaa pireezidaantii Taanaa yuunivarsiitii Wallaggaatti itti gaafatamaan kolleejjii fayyaaf hojii geggeessaan olaanaa hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaa'uun dhimma kanarratti akkas jedhu. Dhimma gadameessaa kana wajjin wal qabatee dhukkubuma kitaaba irratti duwwaa darbinee kan arginu hin argine jechuudha. Asitti haadholiin uffatanii kan isaan mana keessa taa'anii garuu carraa argameen immoo gara hospitaalaa yeroo isaan dhufanii wantoota gurguddaa kiiloo baay'ee mazanan argachuun hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf hospitaaluma keenya keessatti dhiitoo gadameessaa kiiloo 20, 22, 18 kan ta'an opereeshiniin gaggeeffamee ture jechuudha. Waggaadhuma sadanii arfan kana keessatti jechuudha. Yeroo darbee immoo torbee sadan kana mucaanii waggaa 22 hin dhufte jechuudha. Dhukkuba dhiitoo garaa qabatte. Maatiin waan guddaa uffatanii turaniiru. Hakiimonni kutaa opereeshinii galanii rakkoo tokko malee yaalii sana gaggeessanii keessaa baasanii turan jechuudha. Erga baheetii kiiloo 18 mazana jechuudha. Ispeeshaalistiif Piroofeesara itti aanaa yaalii ulfaaf gadameessaa kan ta'an Dr. Tamasgeen muuxannoowwan yaalii isaanii kanaan duraarraa waa'ee xannacha gadameessaa ilaalchisee waan jedhan qabu. Yeroo tokko haadholiin waanuma xinnoo tokko kompileen godhanii yeroo isaan dhufanii dhiitoo guddaa arguu danda'amu jechuudha. Gadameessi isaanii kan bahe haadholii gurguddoo dhuskatu waan ta'eef arguu dandeessa. Xannacha adda addaa garaa keessatti bahe arguu ni dandeessa. Waan kana argaa oola jechuudha. Qaamni hundumtu isaa sakatta'insa godhachuu qaba. Yeroo kana gootu immoo dhukkuba isheen illee na dhukkuba jettee hin yaadne sana argachuu dandeessa. Itoonni hin cimiin jechuudha. Ishee yaalamtu gochuun hin danda'ama jechuudha. Hawaasni barmaatiidhaan ulfa seexanaa jedhee waamurraa kan ka'e dubartootni hedduun akka xannacha gadameessaaf saaxilaman himu. Ispeeshaalistiin yaalii ulfaaf gadameessaa Dr. Tamasgeen. Dhukkuba seexanaa jedhama. Ispeeshaalii baadiyyaa keessatti jechuudha. Garaan isaanii yoo dhiitee kun ulfa seexanaadha jedhu haadholii. Maaliif ulfi ji'a sagalitti kan inni dhalatu? Ji'a sagalii ol yoo ta'e waggaa yoo galee kun kan seexanaa raayyuuti akkas ta'ee jedhanii fa'aa yaaliin qabu fa'aa jedhanii mana turu jechuudha. Ogeessi kun mallattoo dhibeen xannacha gadameessaa agarsiisu keessaa muraasa ni ibsu. Kan Ingiliffaatiin kaanser malignantii warra jedhaman kana gosa lamatti jira jechuudha. Kan nuti baay'ee guddatanii lubbuu irratti rakkoo finne jiraachuu malu. Kan immoo xiqqoo mataanii immoo rakkoo fidani. Qaama keessa kan faca'anii kaanserii kan ta'anii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf sarbeksii yookiin immoo balbala ulaa gadameessaa kan jedhamu jira. Achirratti dhiitoon hin kaate jechuudha. Baay'ee guddatanii xiqqaatanii dhuma rakkoo fidu jechuudha. Isaan yeroodhaan ilaalamanii umriin isaanii gaafa waggaa 30 ta'e waggaa 35 ta'e akkasaan ilaalamanitti gorfama yookiin immoo marsaa laguu isaanii ji'aan dhufu sun yoo jeeqan dhangala'aa addaa yeroo argamanii dhufanii ilaalamu. Innichi kaan warroota gurguddatan immoo jiru ovaarii iddoodha murraa ka'u iddoon kaakuun itti qophaa'u. Warri ovaarii kun adda kan isaan godhu tokko umurii kam keessatti mul'achuu hin danda'u. Umurii ijoollee waggaa 10 waggaa 8 waggaa 9 irraa ka'anii baay'ee guddachuu danda'a. Kun abaarsa jedhaniiti manuma fa'aatti illee yeroo itti duuf yeroo jettu yeroo fidaniiti jira jechuudha. Inni immoo umriin isaanii deemee fakkeenyaaf waggaa 40 waggaa 45 erga dhiigdi isaanii dhaabatee booddee ovaarii isaanii irratti kan ba'u jira jechuudha. Innichi kun yeroo baay'ee kaanserii ta'u dafanii opereeshiniin hin ta'u ta'e miidhaa irratti geessisu jechuudha. Dafanii dhufanii ilaalamanii akka isaan yaalii argatanii kan jedhu namnillee sirriitti hubatee akka inni itti fayyadamu jechuun barbaachisaadha asirratti. Dr. Tamasgeen waa'ee ulfaa fi gadameessaa irratti kanaan dura barreeffamoota hedduu barruuwwan fayyaa idila addunyaa irratti maxxansiisaa kan turan ta'uu dubbatu. Hospitaalli keenya erga banameeti referaal hospitaaliidha. Iddoo itti barataanis baratudha. Iddoo itti qo'annoonis gaggeeffamu waan ta'eef wantoota tokko yeroo arginu miidiyaatti illee hin beeksisna. Lammaffaa immoo joornaalii adda addaa irratti ni maxxansine jechuudha. Fakkeenyaaf ofiikoo haga ammaatti artikiloota 40 ol ta'anii hiriyoota wajjin ta'ee maxxansee jira jechuudha. Tibbanaa immoo kitaaba barattootni fayyaaf ogeessotni hojichaaf haaraa ta'an irraa barachuu danda'an ittiin dhukkubsataa qorachuu fi yaaluu danda'an kaffaltii tokko malee tola gumaachanii jiru. Waa'ee kitaabichaas ibsanii jiru.
pre-taking and physical examination in obstetrics and gynecology for medicine and health science students kan jedhu seenaa dhukkubsata irraa fudhachuu fi akkasumas sakatta'insa qaamaa kan dipaartimentii ulfaaf gadameessaa barattoota fayyaatiif kan oolu kan jedhuun barreessinaa maxxanee amma kana barattoota koobira geessisee jira jechuudha tolumaan. Gara fuulduraatti kitaaba kana baay'inaan maxxansiisuun kolleejjiiwwan fayyaa yuunivarsiitiiwwan kanneen biroof illee raabsuun fayyaa haadholii keessumaa yaalii ulfaaf gadameessaan jiru eegsisuun haadholii fayya buleessaa achumaan hawaasa fayya buleessa qabaachuuf tattaaffii taasifamu gama ogummaa isaaniitiin gumaachuu kan itti fufan ta'uu Dr. Tamasgeen Xilaawun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.